Badhaadhinsaa keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa jiraattota jumlaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalamartii Oromoo. Godina Buunoo Beddellee Aanaa Dhidheessaa keessatti ergamtoonni murna bilxiginnaa jiraattota jumlaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessaa jiraachuu ONM jiraattota irraa odeeffate. Ganda Burqaa Jaalalaa keessaa lukkeeleen bilxiginnaa impaayera kufe dandamachiisuuf torbee kana keessa jiraattota cufa manarra deemuun qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa kan jiran yoo ta'u, namoonni fedhii isaanii malee adoolessa 13 2026 qabaman keessaa muraasni kan maqaan isaanii nu qaqqabe Kaazin Ahmed, Calloo Yaasii fi Ibsaa nama jedhamu yoo ta'u, kanneen maqaan isaanii ammaaf adda hin bahin hedduu jiraachuun baramee jira. Ganda kana malees jaleewwan sirnichaa kunneen gandoota aanichaa cufa keessatti bobbaafamuun dhiiraaf dhalaa, maanguddoo fi ijoollee guddaa fi xiqqoo osoo hin jenne jiraattota hunda gaaffii tokko malee ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Kanaan wal qabatees namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii gara magaalota birootti baqataa kan jiranii fi namoota yaada mormii dhiyeessan immoo maqaa adda addaan yakkuun dararaa ulfaataa irraan gahaa akka jiran barameera. Aanaa Billoo Boshee keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa dargaggoota hidhaatti darbachuu fi qonnaan bultoota gara leenjii waraanaatti guuruu ammeessan. Bal'inasaaf Caalfaajii Bilisummaa. Godina Wallagga Ba'aa Aanaa Billoo Bosheetti ergamtoonni murna bilxiginnaa dargaggoota hidhaatti darbachuu fi qonnaan bultoota gara leenjii waraanaatti guuruu ammeessanii jiraachuu maddeen ONM ifoomsan. Jaleewwan maqaa waan hin qabne irra tuuluun iraarsoo ammeessan torban darbe keessa ganda yaadundaa bakka addaa Burraayyuu jedhamurraa dargaggoota Addisuu, Tasfaayee fi Dhugumaa jedhaman yakka tokko malee deeggartoota wabooti jechuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees loltoonni maafiyaa bilxiginnaa raafamaa hamaa impaaratti mudate bayyaannachiisuuf dhama'anii fi baay'ina waraanaa akka tiksituu impaaraatti fudhatan ganduma kana keessa adoolessa 14 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Faayisaa Lammeessaa, Dirroo Kaasa'uun, Addamaa Amoomaa fi kanneen biroo hedduu ta'an fedhii isaanii malee osoo isaan maatii keenya guddifanna jedhanii wawwaatanii gara leenjii waraanaatti geessuu jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Aanicha guutummaa keessatti jala deemtonni bilxiginnaa afaan qawwee fayyadamuun hawaasa meeshaa maleessa gara fedhanitti akka looniitti oofuuf kan carraaqaa jiran yoo ta'u, namoota siyaasa kam keessa hin jirre maqaa sobaan faaluun hanga ajjeechaatti hacuuccaa fi sarbama mirga namoomaa raawwatan ammeessanii jiraachuun hubatameera. Godinni Harargee Aanaa Ciroo keessatti waraanni maafiyaa PP jiraattota hidhuun iraarsaa jiraachuun beekame. Gabaasa qindaa'eef Jaalmartii Haqaa. Godina Harargee Aanaa Ciroo keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa jiraattota ukkaamsanii hidhuu cimsanii itti fufanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Afaaniin nagaa fi badhaadhina faarsaa duubaan ammoo hawaasa nagaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffatan lukkeeleen bilisiginnaa Araddaa Yaabduu Bobbaasaa Gandaalii jedhamu keessatti gaafa adoolessa 12 bara 2026 qonnaan bultoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa hidhaman keessaa muraasni maqaan isaanii dhugee Abdullaa Yaayyaa, Idris Abdullaa, Leencoo Muhammad Ibraahimii fi qonnaan bultoota biroo baay'inaan hedduu ta'an waliin ukkaamsuun hidhaatti darbachuu maddeen ifoomsaniiru. Qonnaan bultoonni kunneen yakka dalaganii fi siyaasa keessatti hirmaataa jiran kan hin qabne yoo ta'an, lukkeeleen bilisiginnaa immoo maqaa isaan keessaa hin qabne ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhu itti maxxansuun yakka tokko malee waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiraachuu eeraniiru. Akka maddeen himanitti lukkeeleen sirnichaa qonnaan bultoota kanaan qarshii 5,500 yoo kaffaltan gadi sin lakkisna, yoo kaffalle immoo mana hidhaa kana keessaa bahuu hin dandeessan jechuun itti dhaadachaa jiraachuun ibsamee jira. Dandeetti lolaan dadhaboo ta'uun fuulletti waraana bilisummaa Oromoo kan dheessan loltoonni mootummaa garboonfataa impaaratti haloo kana bahuuf maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo dararuu cimsanii itti fufanii jiru. Aanaa Dugdaa magaalaa Maqii keessatti murni faashistii bilisiginnaa saamicha, reebichaa fi daran ammeessuun ifoome. Jaalatu Baaqabsoo dabalata qaba. Godina Ba'aa Shaggar Aanaa Dugdaa magaalaa Maqii keessatti murni dabaan wal ijaarte bilisiginnaan tooftaalee adda addaa baafachuun uummata hiyyeessa waan nyaatee bulu dhabaa jiru irratti saamicha, hidhaa fi reebicha geggeessaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan.
Haaluma kanaan gaafa adoolessa 15 bara 2026 jiraataa magaalaa Maqii kan ta'e obbo Beenyaa Quufaa kan jedhamu maallaqa humnaa olii gaafachuun yeroo didu sababa waan inni quba hin qabne boo'icha miseensa woboo deemtee jirta jechuun yakkuun reebicha ulfaataa irratti raawwachuun mana hidhaa magaalaa Maqiitti hidhanii gidirsaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa feeraniiru. Kanumaan wal qabatee magaaluma Maqii keessatti murni maafiyaan bilxiginnaa dabballoota isaanii itti bobbaasuun uummanni rakkoo qaala'insa jireenyaa horii ofii gurguratee akka hin jiraanneef gatii dhaabaloonni ol kaasuun horii, harree fi farda irratti qarshii 450, re'ootaa fi hoolota irratti qarshii 300 gaafachuun uummata iraarsaa jiraachuu maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Bilxiginnaan akka waan saamichi dabballoo inni isaanii hawaasa hiyyeessa qaala'insa jireenyaan akka itti bulee oolu dhabaa jiru irraa funaanan kufaatii sirnichaatti hambisuutti amanuun maqaa saamicha adda addaa baasuun Oromiyaa cufa keessatti saamicha qindaawaa gaggeessaa jiraachuun beekamaadha. Jarmaniin humni gamtaa Awurooppaa humna nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii Libaanos keessa jiran bakka buusuuf irra deebitee waamicha dhiyeessite. Gabaasa kanaaf Caalsabaafaan Waggaarii. Jarmaniin gamtaan Awurooppaa humna nagaa eegdota dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan UNIFIL bakka buuf gara Libaanos akka erguu irra deebitee waamicha dhiyeessitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Johan Wedeful jimaata kaleessaa Broadcaster Redactions Network Dochalanditti akka himanitti Berliin ergama kibba Libaanos keessatti bakki nageenyaa akka nammanne yaada dhiyeessite. Humni kun kan barbaachisu waraanni Israa'el kibba Libaanos keessaa akka ba'u ayyamuuf akkasumas Hizbollaan shororkeessummaa isaatti akka hin deebine dhorkuuf akka ta'e dubbatanii jiru. Waraanni Israa'el yeroo ammaa kana naannolee hedduu kibba Libaanos bakka irraa ka'ee aleellaa fi hojiiwwan garee hidhattoota Iraaniin deeggaramu irratti xiyyeeffate jedhe banaa ture. Gama biraatiin Hizbollaan daangaa ce'ee gara kaaba Israa'elitti aleellaa itti fufee jira. Diinummaa kana gidduutti dhiibbaan Ameerikaa irraa dhufu manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara darbee ergama UNIFIL waggaa 40 ture xumuruuf walii galuu agarsiiseera. Ergama UNIFIL ordofuun aangoo Awurooppaatiin duwwaan nageenyaa akka uumamne gamtaa Awurooppaa keessatti qorachuu qabna jechuun Wedeful gaaffii fi deebii taasisaniin dubbatanii jiru. UNIFIL bara 1978 weerara jalqabaa Israa'el Libaanos irratti raawwatte gidduutti bobbaafame. Bu'a qabeessummaa isaa irratti gaaffiin gama hundaan isa mudatee ture. Keessumaa yeroo waraana Hizbollaa irratti Israa'el gara naannoo Libaanositti gadi fageenyaan akka hin tarkaanfanne dhorkuu dadhabuu isaatiini. Ji'a caamsaa keessa Israa'el bara 2000tti gara waggoota 12 kibba biyyattii qabachuu erga xumurtee booda yeroo kamiyyuu caalaa gara naannoo Libaanositti tarkaanfattee jirti. Sadii canqaa keessatti Toni Impaara Itoophiyaa hawaasa dirqamaan qabuun gara mooraa waraanaatti geessaa jiraachuun barame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Qellem Wallaggaa aanaa sadii canqaa ganda Deentaa Billee jedhamu keessatti adoolessa 16 2026 halkan sa'aatii 4 irraa eegalee loltoonni bilxiginnaa namoota dirqamaan ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti ergaa turuu Arraanni Biyyoolessa Oromiyaa jiraatota bakkichaa irraa odeeffate. Namoota dirqamaan qabaman kanneen keessaa muraasni maqaa arganne Amaddiin Jamaal, Ilahuun Guutamaa, Tamasgeen Imaanaa, Waaqumaa Qannaa, Tasfaa Baayiruu fi kanneen biroo maqaan hin heeramin lakkoofsaan hedduu ta'an akka ukkaamsan jiraattonni himanii jiru. Murni dirqamaa tiksituu barcuma siyaasa isaa taasifachuu barbaadu kun torban darbe keessas gandichuma keessaa namoota hedduu irratti qawwee dhukaasanii kan qaban yoo ta'u qonnaan bulaa maqaan isaa Kamaal Kadir jedhamu osoo ari'anii itti dhukaasanii miila isaa rasaasaan rukutanii akka madeessan ibsameera. Guutuu Oromiyaa keessatti daba raawwataniin cinatti dirqamaan ol adeemtota ilmaan Oromoo miseensa isaanii taasifachuuf dhiibbaa murna bilxiginnaan taasifamaa jiru daran hammaachuun haqa hin haalamneedha. Aanaa Liiban Cuqqaalaatti uummanni gosoota midhaanii akka boqqolloo fi mishingaa akka hin facaafne dhorkamuun ifoome. Bal'ina isaaf Jaalfaajjii Bilisummaa. Godina Bahaa Shaggar aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti waraanni murna gabroonfataa PP gosoota midhaanii kanneen akka boqqolloo fi mishingaa akka hin qotanneef qonnaan bultoota dhorkanii jiraachuu jiraattonni Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni yaada isaanii kennan jedhanitti ergamtoonni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromootu keessa dhokata jechuun nu dhorkan jechuun dubbatu. Warri dursee gosoota midhaanii kana facaasee loon akka nyaachisuu fi irraa mancaasee gosoota midhaanii biraa akka facaasu dirqisiifamaa jiraachuun himameera. Gocha hamaatu nurratti raawwatamaa jira jechuun kan himatan jiraattonni bakkichaa daba murna bilxiginnaan jiruuf jireenya keenya qonna irratti hirkate irraa ugguramuun beelaaf saaxilamuuf jirra jechuun miira gaddaan dubbatu. Murni bilxiginnaa dhiibbaa hamaa uummata Oromoo irraan ga'uun qeef qabeenya irraa buqqaasuun cinatti midhaan gosa garaa garaa ooyiruu isaanii irra oomishatan dhorkuun gaaga'ama daran hamaa qaqqabsiisaa jiraachuun dhugaa ifa galaala.
Aanaa Liiban keessatti lafti qonnaan bultootaa kaadiroota murna bilxiginnaan saamamuun wal qabatee qonnaan bultoonni rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun beekame. Jaalmurtii haqaa dabalata qaba. Godina Boorana Ba'aa Aanaa Liiban ganda mi'eessaa bakkeewwan akka Darraatoo, Waacuu Biiltaa fi Godoo keessatti lafti qonnaa bulchiinsa godinaatiin fudhatamuun qonnaan bultoonni rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu ONM odeeffate. Lafa qonnaa bakkoota kanneen jiran kan uummanni waggoota dheeraaf irraa fayyadamaa ture. Bulchaa godina Booranaa Ba'aa nama maqaan isaa Abdurrazaaq Huseen Jibriilii fi qaamolee murna bilxiginnaa biroo kaartaa sobaa bara 2016tti baasuun uummata irraa saamaa jiraachuun ifoome. Ragaan argame akka agarsiisutti lafti waliigalaa hektaaraan 1256 irratti argamu kan namoota 223 oomishataa turan yeroo ammaa kana midhaan hektaara 498 irra jiru akka hin haamamne dhorkanii jiraachuun himame. Daba kanaan wal qabatee maatii 1227 ta'an daa'immanii fi maanguddoota dabalatee yeroo ammaa beelaaf saaxilamanii jiraachuu himanii jiru. Midhaan facaafamee sassaabamuuf ga'e bulchiinsi godinaa poolisii fi caasaa tiramaduun akka uummanni oomisha isaa lafarraa hin sassaabbanne taasisaa jiraachuu himanii jiru. Midhaan ga'ee jiru uummata irraa fudhatamuun waajjira buusaa gonofaatti akka galu murteessuu ibsanii jiru. Ji'oota 3 dura yeroo jiraattonni lafa qotanii midhaan facaafatan bulchaan godina Hawwan 17 fi dhiira 10 maaliin midhaan facaastan jechuun waajjira poolisii Aanaa Liibanitti ji'oota 3 oliif hidhuun dararuus jiraattonni addeessaniiru. Bulchiinsi godinaa uummata rakkoo bisaan saaxilaa jiraachuu kan himan jiraattonni aangoo da'oo godhachuudhaan qabeenya uummataa saamuun akka dhaabbatu gaafatanis homaa akka deebiin argatin jiran dubbataniiru. Aanaa Sirkaa keessatti ergamtoonni bilxiginnaa hawaasa saamuu hammeessan. Jaalamartii Oromoo dabalata qabdi. Godina Arsii Ba'aa Aanaa Sirkaa keessatti ergamtoonni murna bilxiginnaa jiraattota saamuu ammeessanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaleewwan bilxiginnaa dantaa dhuunfaa isaanii durfachuun hawaasa irraa dhalatan iraarsan ganda Heellaa Seeroo jedhamu keessaa qonnaan bulaa obbo Abdul Karim Kadir jedhamu jala qabeenya mana isaa keessatti argamu guutummaatti saamuun obbo Ajii Nuuraa jalaa ammoo horii 2 saamanii deemuu jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Qonnaan bultoonni kunneen yakka dalaganii qabeenya isaanii saamsisu hojjetanii kan hin qabne yoo ta'an cubbamtoonni yakkamaa gochuun ilmaan Oromoo iraarsuu amaleeffatan deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti maqaa jedhuun kan saaman ta'uu maddeen ONM dabaluun addeessaniiru. Lukkeeleen sirnichaa aanicha guutummaa keessatti waltumsuun annaa fi saamicha irratti bobba'anii kan jiran ta'uun kanaan wal qabatee jiraattonni hundi akka itti ba'anii galan dhabuun rakkoo hawaas-diinagdee amaaf saaxilamaniiru. Kirkirri lafaa humna 7.4 qabu qarqara galaanaa Meeksikoo naannoo Guaatemaalaatti mudate balaa sunaamii kaase. Gabaasa qindaa'eef jaal irbuu dhugaa. Kirkirri lafaa cimaan humna 7.4 qabu jimaata kaleessaa naannoo qarqara galaanaa bulchiinsa kibba Meeksikoo Kiyaapaas kan mudate yoo ta'u akeekkachiisa sunaamii kakaasuun gamoo ollaa Guaatemalaa fi El Saalvaadoor keessatti raase. Taateen kun raawwatus miidhaan battalumatti aangootaan hin gabaafamne. Kirkirri lafaa kun naannoo magaalaa Meeksikoo Poortoo Maadeeroo jedhamtutti kan mudate yoo ta'u gadi fageenya kiiloomeetira 10 ta'u qabaachuu qorannoon jiyooloojii Ameerikaa yookaan USGS ibseera. Raafama kana hordofuun sirni akeekkachiisa sunaamii Ameerikaa qarqara galaanaa giddugala sunaamii irraa kiiloomeetira 300 keessatti argamu irratti dambaliin sunaamii balaafamaa ta'e akka ka'uu danda'u akeekkachiiseera. Magaalaa Guaatemaalaatti kirkirri lafaa kun gamoo raasee jiraattonni tokko tokko mana isaanii irraa gara daandiitti akka fiigan taasiseera jedha namni Reuters arge. Miidiyaaleen biyya keessaa Guaatemaalaa pirootokooliin nageenyaa hojiirra oolaa osoo jiru hojjettoonni gamoo mootummaa tokko keessaa boo'ii isaanii suuraan agarsiisaniiru. Raafamni kun El Saalvaadoor keessattis akka dhagahame ragaan Reuters kan biraan mul'iseera. Kibba Meeksikoo bulchiinsa Oksaakaa keessatti bulchaan Salamoon Jaaraa miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti kirkirri lafaa kun magaalaa guddoo bulchiinsa kanaa keessatti cimina giddugaleessaan dhagahameera. Garuu miidhaa guddaan hatattamaan hin gabaafamne.